Jirra jirtu daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Egaa akkuma beekamutti yeroo dabre waa'ee saayikooloojii sammuu namaatii wajjin wal qabatee qabxiiwwan 8 kaasuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo achirraa 9ffaarraa kaasnee hamma tokko waliin ilaalla. Kanaafuu obsaan hamma dhumaatti obsaan hordofaa isiniin jaa turtii gaarii. Egaa qabxiin inni 9ffaan jaalalaan qabamuun miimoorii sammuu namaa ni fooyyessaa akka saayikooloojiin jedhutti. Jaalalaan qabamuun miimoorii sammuu namaa ni fooyyessa. Inni 10ffaan immoo ija keessa wal ilaaluun namoota wal hin beekne jaalala walirraa qabsiisuu danda'a. Kana hangam akka amantan waan kana. Yoo dhugaa taanaan maal gootan waan kana itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Keessumaafuu namoonni nama harkitan nama isinitti tolu yeroo harkitan caal jettanii bakka ija keessa ilaaluudhaan akkas irratti jedhutti dhaabbatanii ija keessa wal ilaalaan jaalaltii yerumatti daftee nama qabdi jechuudha. Kanaafuu nama jaalattan jechuudha. Nama tokko jaalaltii yeroo irraa isin qabdu nama isinitti tole tokko nama akka wal jaalatanii barbaadan tokko teessanii yeroo baay'ee ija keessa ilaaluudhaan jaalaltiinis atis jaalachuu dandeessa namni sanis jaalachuu danda'a jechuudha. Jaalaltii kana gidduutti uumamuu dandeessi jechuudha wal ilaaluudhaan. Nama beektus taatu nama hin beeknes taatu jechuudha. 11ffaan immoo yeroo namni tokko gaaffii kee guututti siif hin deebisin yookiin immoo inumaa gonkumaa deebisuuf hin jalqabin maal godhuu qabda? Yeroo inni haasa'ee xumure callistee turuudhaaf yaalii. Dhugaatii kana goote namni kun yoo gaaffii kee si deebisuu dide ati cal jettee turuu qabde jechuudha. Haasawa tokko malee callistee bakka osoo waa tokko hin dubbanne. Yeroo kana namtichi kun siif hima jechuufiif callinsa kana balleessuudhaaf jecha gaaffii kee si deebisuudhaaf yaala jechuu yeroo cal jettee turte. Carraan inni siif deebisuu bal'aadha. 12ffaan immoo hariiroo nama tokko waliin qabdu cimsuu yoo barbaadde iccitii tokko nama sanitti himii. Asirratti garuu bakka kanatti iccitiin isin itti himuu qabdan iccitii rakkoo isinirra fidu. Iccitii isin miidhu ta'uu hin qabu bakka kanatti beekadhaa. Iccitiiwwan sassabloo ta'uu qaba malee iccitii cimtuu taanaan balaarra isin buusuu danda'a. Iccitii cimtuun himuu hin qabdan nama tokko wajji hariiroo cimsachuudhaaf jecha. Iccitiiwwan sassabloo ta'an kanneen miidhaa isinirra geessisuu hin dandeenye akkasiisan himuu qabdan jechuudha. Iccitii tokko yeroo itti himtuu nama sanii waliin hariiroon ati qabdu cimaa deemaa jechuudha. 13ffaan immoo maal jeeseetan namoota biratti yaadatamuu yoo barbaadde nama jalqabaa yookiin isa dhumaa ta'e ilmi namaa wanta jalqabaa fi isa dhumaa baay'ee yaadataa jira. Sirriidha. Namni yeroo baay'ee sammuun namaa yeroo hedduu waan jalqaba irratti ta'ee fi waan dhumarraati yaadatti jechuudha. Kanaafuu nama san birattis nama jalqabaa yookiin nama dhumaa yoo taate baay'ee si yaadate jechuudha namni san. Kuni piroosota adeemsa sammuu namaati, amala sammuu namaati kun. Waa yaadachuudhaaf sammuun namaa waan jalqabaatii fi kadhumaa dafee yaadate jechuudha. 14ffaan immoo nama tokko osoo jaalatanii guyyoota 3 caalaa itti mufatanii turuun hin danda'amu. Yoo ati yookiin namni ati jaalatu tokko guyyoota 3 caalaa mufatee ture jaalalti dhumatte jechuudha. Kana jechuun maal agarsiisa? Namni si jaalatu tokko guyyaa 3 caalaa siin ooluu hin danda'u jechuudha. Yoo namni ati jaalattu kun guyyaa 3 caalaa yoo siin mufatee sitti aaree dhiifama sii godhuu dhiisee guyyaa 3 caalaa yoo siin dallane namni kun jaalalatee dhaabee jira jechuudha. Namni kun akka duraaniitiif miti jechuusiif. Namni nama jaalatu tokko guyyaa 3 caalaa namaan oodee turuu hin danda'u jechuudha. Akka saayikooloojiin jettutti. 15ffaan immoo dhungoon umurii dheeressaa jedha. Saayinsiin
saayinsiin namni haadha yookiin abbaa manaa isaa yookiin abbaa manaa ishee ganamuu dhungatu yookiin dhungattu umrii waggoota 5 dabalataa jiraachuu akka danda'u yookiin akka dandeessu mirkaneessitee jirti. Kanaafuu dhungoon gaariidha jechuudha. Jaalala cimsuu alattis umrii namaatis ni dabala jechuudha. Umrii dheeressee jechuudha. Boonasii waggaa 5 itti dabala jechuudha umrii namaatti dhungoon. Kana hubadhaa keessa jaalalleewwan sirriitti wal dhungadhaa. 16ffaan immoo nyaanni yeroo namni biraa qopheessee namatti mi'aawaa jira sirri. Yeroo baay'ee nyaata yeroo ifi harka fiitiin yeroo qopheessan hedduun baay'ee nyaatamu namatti hin tolu hedduu. Yeroo nyaanni kan namni biraa qopheesseetu nama mi'aawa jechuudha ifi qopheeffatan caala. Kana laaluu dandeessan fi keessanii nyaata qopheeffatanii nyaatanii kan namni biraa qopheessuun nyaatanii laaluu dandeessan waan yeroo baay'ee beekamaadha kun ni argama. 17ffaan immoo sooshaal miidiyaan saayikooloojiidhaan akka suusii nama qabsiisutti qophaa'a. Meeqa keessan to'amana waan kana fakkeenyaaf feesbuukaa jira tiiktookii maal hammamta akka namoonni fayyadamtan hammamta akka suusii isinitti ta'ee jiru yaaduu ni dandeessan jechuudha. Akkasuma namoonni telegiraamii fayyadamtanis suusii hammamta akka inni suusii nama qabsiisu. Suusii isaa hammamta akka qabdan jechuudha. Suusii telegiraamii namoonni qabdan yeroo daataa faan dhabame yookiin namoonni waayifaayi fayyadamtan waayifaayiin faan isiniif hojjechuu dide yookiin daataa faa keessaa dhabdan hammamta kan isin dabbaru yaaduu dandeessan. Saayikooloojiidhaan jechuun kun sooshaal miidiyaan kun saayikooloojiidhaan akka suusii nama qabsiisutti qophaa'a jechuudha sooshaal miidiyaan. 18ffaan immoo aangoon akka namni waa'ee nama biraa dhimma hin qabaanne nama taasisa. Kun immoo akka namoonni yeroo baay'ee diktaatoroonni faan dhimma kanaaf akka garaa jabaatan akkasitti akka yaadan faa nama godha. Aangoon akka namni waa'ee nama biraa dhimma hin qabaanne nama taasisa. Bakka namni namaaf dhimma hin qabu jechuudha. Namni aangoo qabu namaaf dhimma hin qabu jechuudha nama biraatiif. Akkas nama godha aangoon. Akka saayikooloojiin jettutti jechuudha. Nama biraatiif akka dhimma hin qabaanne nama taasisa. Kana egaa guutumatti uummata hundaaf jechuun hin danda'amu asirratti. Namoonni uummataaf dhimma qaban hedduutu jira waan ta'eef nama kun nama dhuunfaa irratti ta'uu danda'a malee nama akka waliigalaatti jechuun hin danda'amu. 19ffaan immoo nama hargansuun isaa jeeqame tokko itti dhiyaattee sagalee ol fuudhuudhaan hargansuu isaa sirreessuu ni dandeessa. Kana jechuun nama tokko itti dhiyaattee hargansuu isaa to'achuu ni dandeessa jechuudha. Kun maal jechuudha seetan? Fakkeenyaaf nama hargansuun isaa jeeqame tokko nama sirni hargansuu isaa jeeqamee jiru tokko itti siixee nama hafuura faa baafachuu dadhabee sirriitti hargansuun isaa sirriitti hin arganne jechuudha. Itti siixee sagalee kee ol fuutee jecha harganfachuudhaan hargansuu isaa san sirreessuu ni danda'a. Yookiin immoo nama hargansuu isaa duraan sirrii jiru ati hargansuu sirriin ta'in sagalee isa cinatti ol fuutee hargantee hargansuu isaa noormaalii san jeequu dandeessaa jechuudha. Hargansuu isaa kana to'achuu dandeessa. 20ffaan maal jedha? Jaalalleen kee yookiin jaalalleen ta'e yoo yeroo ati miidhamtu yookiin dhukkubdu si waliin boo'e yookiin boosse gonkumaa si dhiisee hin deemu yookiin si dhiistee hin deemtu. Akkasii jechuun namoonni jaalallee keessan yookiin jaalallee teessan yeroo gaddaa yeroo isin miidhamtan nama taa'ee isin biratti boo'ee isin waliin cinqatu jabeeffadhaan dhaamsa keenya. Maaliif namni san nama baay'ee isin jaalatu nama yoomiyyuu isinirraa addaan hin baane jechuudha. Akka saayikooloojiin jettutti nama san jabeeffachuu qabdan jechuudha. Nama si wajjin rakkate yeroo gaddaa si wajjin cinqatee si wajjin boo'u jaalallee akkasii isiniif haa kennuun jabeeffadhaa. Namoonni jaalallee akkasii qabdan jabeeffadhaa isiniin jecha. Egaa viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata daawwattoota keenya. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanis asumaan sabiskiraayib nu godhuu akka hin dagannee isiniin jenna. Viidiyoo keenyas laayikii fi sheer godhaa isiniin jenna. Asirratti yaadni wanti fooyyessuu qabnu yoo jiraate akkasuma yaada qabdan karaa koomentiitiin
komentii irratti nu barreessaa isiniin jechaa garuu subscribe nu godhuun asirratti maaliif isin fayyada kutaan itti aanu kallattumaan akka isin bira ga'uuf isin fayyada kanaafuu namoonni chaanaalichaaf haaraa taatan subscribe nu godhuu akka hin daganne isiniin jechaa viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagayaan nuuf tura.